Magarsa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggartaatiin ajjeesaa yookaan waraanni marru jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurkatti fixaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nagu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguban keessa kee. Artiist Umar Suleemaan baay'een jaaladha. Waggaa 15 har'a fayyaalessa namaati beektamu. Waan ittiin fakkaanne fuulduratti bahee kan aartiidhaan qeequ jechuudha. Yeroo sanatti kunnootiin kunoo taateen miidhee sirbaa ture sun sirbisaa sun maalirratti akka inni sirbe eenyu akka inni qeeqe walleessaa sanarraa nu hubanna beektamu. Dhaabbachuu qaba uummata keenyarraa. Uummata keenya nu harkatti hin fixinaa. Sodaanni miti kan manatti ta'e. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu dhooftee nu faana deemtu biyya 21 irra naanna'ee tan biyya tokkitti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiinan biyyatti deebi'e. Gamtummaa miti kun. Silaa ormarraa otoo dhalanne nu faarsanii hin fixanne beektaa. Kasayyoon jedhee of faarsuuf. Sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Maalis amma Amaarri ol kaatee Jawaar Mohammad kana isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kana iyyuu Yamaniidha jettee miti inni rakkoon qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene. Dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaafaan isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maan mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asii jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii. Abaa'oon umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa Abaa'ootiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bar sajjeesisuudhaaf hin dadhabde malee lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bar dhaabaa miti jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo hordofee achi gala. Erga galaniin booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bar jedhanii dhaqanii ittiraadhaan kadhatanii galiitti qabsaan karaa nagaati. Wajjin qabsoof dantaa uummata keenya wajjin eegsis waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas gaaniin booda isa gaallakatti saniittiin doorsisuu isa galchan immoo karaa bahuu dhorkanii maaloo godhuun sharrii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee. Yeroo kanatti siditti immoo anumti ishii yartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaangistar. Anumti ishii yartuun gabaabduun kun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti. Carraa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana ficcisiisu jidduutti uummata Oromoo fixu kana dhaabsisuu dadhabani miti.
dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobdi. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'amin hin beelayin hin du'in qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta. Kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. By the way, ji'a jaan booda waa lamatu jira. Dhugumatti personaali ani naman filannoon haqaa hin jiraa hin jiruu sin jedhu jejjannoo sanarra hin jiru nama keessa kiyyatti. Korojoon hinatamu I am not sure. Shurii miti. Kan qalbiin kiyya sodaattu qawweedhaan walitti yaa'uun isaan uummanni kun. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan kun warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran kun ammallee maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa. Warra waggaa 17 bara dargii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma. Dhugumatti humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti walii ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhama? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargarii bara. Kan keessa kiyya na gubuukan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargar. Adaamaa keessatti waan ta'e argiteettati. Okay? Kanaaf akkuma sayyoon jedhe gadi baanee profeshinii keenya waa jechuun egaa yoo namni nuu himuu baatee waan callisnee fi ka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bar. Innuu onnee horateeraa bar. Akkamitti onnee sana dhabna? Na amani marga. Na amani. Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan lakki istiraateejii fi acaaluu malee kun dhugaa mitee dheetan ofitti hima. Ofitti muufani. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mu'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mu'amin Lammaan Abiyyiif yoo hin mu'amin namni ganda malee dhalatee hin jiru. Namni naannoo malee dhalatee hin jiru. Namni balbala malee dhalatee hin jiru. Namni gosa malee dhalatee hin jiru. Oromoon gosatti galti. Oromoon gandatti galti. Oromoon naannootti galti. Gaaf sana gabaabaa wal dhoowwita gaama. Calqaba Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti.
amma jalduuf meettaa qaqqabeera. Trust me. Gaaf sana roorroo walirraa dhoowwuudhaaf hundushii gaangistara ijaarratti walitti namni ta'a jechuudha. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana nan dhabe. Interviidhuma amma nu gootirraa ka'anii sayyoorraa ka'e aboo namni Zarihuun Wadaajotti dubbatu hamilee qabuyyuu yeroo kanatti barna dinqaa bara. Maaltu ta'e beektaan botte? Warra dabballee wayyaanee taate oppiidiyoon ergattu Amboo keessatti yoo ilmaan baqattee waddeessatti yookaan ilfatatti galte abbaa fi haadha reebsisaa bayetu har'a nabaa'oo shaniiti jedhetu jaba baasaan ta'e. Gantuu siin jedhaa bara. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 qaallittii keessatti gubachaa baatetu har'a diina inni goota. Waan akkasii faasii qunnama. Sookee rakkoon qabuun inni rakkoon fidu. Daandii wal dhoowwuun kun bar salphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche sakaanis alaa galche. Fedhii uummata isaan 4 kiilootti galcheef isaan biyyatti deebise kana kuni jechuun maal seete beekta? Warri 4 kiiloo galan kun yookaan warra jijjiirama kana keessatti viidiyoo keessaa baanii adda durummaadhaan qabsaan kun anaaf warra Taaddasaa Birruuti. Dirqama du'uun qaban isaan faarsuudhaaf. Lammaa Magarsaan ajjeefamuu qaba. TPLF ajjeesuu ni qabdi. Abiyyi Shimallis Taakkala Uumaa kan ajjeesuu ni qabdi. Nuti isaanis isaan faarsuudhaaf. By the way, yeroo artistoota Oromoo walitti qaban sana Lammaaf Abiyyi yaadattu taanaan kun ejjennoo goote. Silaa jechuun qabsoo isaan gaggeessan sanatti sarpiraayiziin ta'e maaliif viidiyoo keessaa namni bayeetuma Digiree fuuldura TPLF fuuldura dhaabbatee sabbaa keetii jedha kan jedhu yaadeeyyuun beeku beekta. Ayyeenani bakka antinechaa ture. Gadi bayee noo jedhe Lamma. Har'uma gadi bayee Lammaan otoo Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoowwu hin jiru. Omaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan innaa sana raawwate dhaloota 2, 3, 4 ka'a. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Siigalee silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee jedheen. Silaa sinan faarsan jedhe. Nuti Waaqoo guutuu faa Taaddasaa Birruu faa kan jennu. Waan gaarii yeroo lubbuudhaan jiran raawwatan sana hojjetan sana deebisanii hin balleessan waan ta'eef isaan faarsinaa. Lubbuudhaan jirtu taana nama lubbuudhaan jiru nan shakkan jedhe. Maaliif jennaan waan boru ta'uun beekamu. Argiteettaa mitiiree Bahar Daaritti Dr. Abiyyi kan akka taabotaatti ba'anii warra deemaa turan kanatu Dr. Abiyyi akkas gochaa jira. Oromoo dabalatee jechuudha. Ammas dabalee naasa. Ani bargaafan qubatti qabe Lammaa fi Abiyyi nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottan iyya gaafan jedhe bar saree gurraacha natti qalanin. Warra saree gurraacha natti qalaa bayeetu sanatu amma jarakkaan taane gochaa jira. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana, ebelu sana, ebelu gantuudha, ebelu hattuudha, ebelu maaloodha, ebelu bitamtuudha. Waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf. In danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu. Inumaayyuu bara Oromoon du'uun qabu ture bara. Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo itti himtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kun har'a warri siyaasa ooftu kun ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beekta. Ergachuu barbaadde yoo ati didde gantuudha barbaachisaa taanaan akkuma kunoo
kaardii moobaayilii suuqiidha sitti gurguranii oromummaa kan faaqanii sirraa gatu beekta. Artistiin tokko irratti olola oofama taanaan didaadha jechuudhaan. Dhaabni kamiyyuu inni biyya bulchus mee gaaf tokko yookaan si faana tinedheet nu faana jira bareedheet odeessa harka lafa jalaan ni biyya bulchu. Baala akka ishiin hin dubbanne hundumaa gooneerraa fi ishiin kana booda hin dubbattu jedhee taasaa harka lafa jalaan. Inni mormummoo moo ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetti. Inni moo qabsaadha iddoo kanatti bakka inni tini godhate ni dheeratuuf dhedheeressa betta. Inni biyya bulchus immoo kan olola kan undergroundii oofu Oromoo bakka of buusee tof laalalaa. Inni mormus immoo Oromoodhaaf qabsaa dhugaa Oromoodhaaf qabsaa. Jidduutti immoo caaluun barbaadu yookaan margaan barbaadu. Ammuma kana margaan gaazuudhaan inni maqaa ishii Oromoodha malee miti ni dabar Oromoo miti siin jedhu. Akka waan Oromoodhaaf yaade warra ajjeesee Oromoo keessa nama hir'ise wayyaa bar nama dhaabbiidhaan Dooktar Abiyyi kana waan inni godhu jaalachuu dhiisuu dandeessa. Deeggaruu dhiisuu dandeessa mirga keeti. Suuraa Haayila Sillaaseef Minilik maa beeta mangistii keessa kaa'e na dabbaruu danda'a mirga kooti moo itti namanne. Abiyyi Oromoo miti jechuun garuu inni an Oromoodha utuma jedhuu bara. An Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni. Lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha. Akkamitti ati Oromoof qabsaa'aa taatari? Nama kana lakkate Oromoo taate sirraan eegamu. Wanti kun bar nama dallansiisa. Maalirraa kaatee kana gooteettaan? Wanti sarraa eegamus ani bar jara kana nas kaa'e. Istiraateejiidhaaf ta'uu danda'a. Waan innis otoo sitti himin kana gochuun qabu. Ana otoo natti himin kana gochuun qabdu na dabbareera. Silaa sin abdadha. Maa kana goote mee natti himi. Waanuma na fayyadu natti himi. Jettee isa gaafattee yoo inni ignoorsi godhellee dhimmati Oromummaa irraa fudhattuuf maali? Kanaaf keessattuu dhaabbileen Oromoo itti gaafatamummaa qabu. Oromoo qoqqooduu keessatti qooda olaanaa warra qabdu dhaaba Oromoo keessa warra hooggantoota. Ela abaa'oome dabballeen tokko too dhufee waa'ee akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo natti himeen Amboo Jibaatiin na meeccaa fuulduratti sa'aatii 2 waraabame televizyiiniin Itoophiyaa poolisiin pirogiraamii keessatti waraanni maaloo ta'ee leenjisanii ba'anii ijoollee bar mana geggeenya. Abaa'oon utoo nu leenjisaa inni leenjiidhaaf nu fudhatu bar. Waggaa 16 waggaa 17 nurra hin jiru qaamni nafti. Achumatti nu guddifata malee qeetti. Televizyiinii Itoophiyaatiin olola ooftee karjallee Amboo seenii gaajaa dhugnee baan. Okay? Eenyutu innaa sana nurratti qaxaqqataa ture karjallee keessatti Tigiree faana nu tumsiisee nu galchaa ture. Hin beekamu. Har'allee sanuma. Kanaaf abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan abaa'oo kana mee nadhii gammadaatti itti dhabamee bar laggasaa wagiitti itti du'ee bar laggasaa wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutimmoo ji'a jaame mee gagalaan bara maqaa laggasaa wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasne irra bar itti amanneeti goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti. Erganoo dheengadda nu reebsisaa baateetu warra maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beekta. Kanaaf maqaa OPDO kanaanis OPDO ODP something kanaanis warra ummata kana qoqqooddee qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabdi. Tuffiirraa ka'a kun. Kanaaf dhibee guddaan kan jiru Oromatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii
waliin waamanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate